waaqayyo lafa kanatti waan sii godhu. Maqaan koo Masaraa Iluutiin jedhama. Kanan jiraadhu immoo asuma Aroolichaa jechuudha. Waaqayyo waan naan godhe ani baay'een dhukkubsataa ture. Guyyaa 25,2015 jechuudha baay'ee na dhukkubee. Achi booda humnaa ol natti taanaan gara mana yaalaa deemee jechuudha. Achi booda mana yaalaa deemee dhukkubni kee baay'ee ulfaataadha. Amma dasiitoo gara bishooftuutti riifeetti jennaa achi booda opereeshinii taasifamaa jedha. Achi booda baay'een jettee maal horii kanaa waaqayyo maaliif kana na argisiisaa jirti baay'ee horii achi booda baay'ee gara kanatti guyyaa nan dhufee achi booda gara bishooftuutti na erganii bishooftuu dhaqnaan immoo dhukkubni keessanii gadameessa irra jira kanaaf ji'a 3 booda deebii kootu kan jedhan. Achi booda nan galee jechuudha. Manatti galee erga manatti galee booda jechuudha ji'a 3 turee kan ga'ee deebi'ee jechuudha. Ji'a 3 ga'ee deebiinaan hayi hin ta'u amma xiqqoo turiitoo deebii torbee lamaa booda naan jedhan. Baay'ee bakka na dhukkubaa gadi na dhiibaaf nama dhabuu ta'uu kana na godha bakka baay'ee rakkadha nan bo'oo. Achi booda guyyaa tokko hojii dhaqee sana iddoo hojii hojii jiru mucoon akka dhugaanaa baatii jechuudha. Asitti obboleetti keenya seennu namni beektanii beeku as keessatti jechuudha. Ishee waaqayyoo akkatti kadhateetiin baatee dhalaa argattee dhaqni waamamaan jedha. Achi booda waaqayyoon ishee bitanii laayii jedheetu. Manaamiyyuu bakki baay'ee darbu bakka keessatti gadanneen taa'u baay'ee bakki jechuudha rakkuun Achiboda keessan gara kanatti godhachuudha manaamiyyuu ba'ee guyyaan kun guyyaa 14 ji'a 2015 jechuudha. Gara kanatti na dhufee taa'ee achi taa'ee osoo waaqayyo maaloo na argee armallee na laali bakka ammaan booda jireenya naan ta'ee baay'ee na bo'amtu iddoo san taa'ee jechuudha. Achi booda raajii dhufanii iddoo qabatanii kadhannaa jalqabanii jechuudha. Kadhatanii lallabanii kadhata lallabaan booddee jechuudha jalqabanii maaloo waaqayyo na arginanii wanti na arginaan na argee achi taa'ee booda ture jechuudha. Achi booda dhugaa boo'ee kadhatu isaan dhufanii kana uuman jechuudha. Nama akkatti gadi si dhiibu taa'umsa si dhahoo baay'ee si dhukkuba. Amma yeroo seetaa kottu naan jedhanii achi booda ga'ee iddoo kanaan dhufe jechuudha. Iddoo kanatti isaan naa kadhatanii waggaa irraa daa'ima fiddee dhufaa. Mucaa dhiiraa naan jedhanii waaqayyo mucaa kana fakkaatu naa kennee waaqayyo
achi booda baay'ee dhukkubsatee bakka dhaabbatee deemuu dadhabe. Addis Ababa Phaawulos hospitaalii opereeshinii taataa amma booda hin danda'amu bakka jedhanii siruun kee irratti bishaan guduuftee jira. Kanaafuu bakka opereeshinii taatedhanii gaafa jimaataa fuulduraatti qabamee ture. Ani immoo gaafa sanbataa asumaan darbaa jiraayyuu waddaayyuu dhufuu karooran qabu jechuudha. Yaadumanii akkasumatti deema waaqayyo maali akkamitti nurraa ajjeesta maali yeroo malee tayyaaddee baay'een bu'aa deemaa ture karaa kanarraa. Achi booda gaafasiis walgahii tureyyuu mana barnootaa keenya achi yoom galaa jiru isaan kadhachaa jiru raajii namni waaqayyo achi booda olan goree kadhata xumuraa irra jiraniyyuu guyyaa sana. Achi booda nan hedduu san duuban taa'ee namoonnis namoota muraasa gaafa sanbataati nan bo'oo bakka taa'ee tan bo'aan kadhadhaa jedhuu dhufanii harkumaan qabanii na baasan jechuudha. Asitti immoo gaafas isaan namoota as keessa jiran hundumarraa harka kadhatanii harka kaanii kadhataa turan jechuudha. Achi booda wanta itti bo'aa dhuftee waaqayyo argeera naan jedhee achi booda abbaa kiyya dhukkubsate gaafa jimaataa opereeshinii Phaawulos hospitaalaa qabaa. Jedhee abbaan kiyya opereeshinii hin qabu naan jedhee abbaa kiyya waaqayyo dhukkuba irra jira jedhanii jiru jedhanii gaafa jimaataa gaafa inni dhaqee ilaalamu akkasitti waaqayyo isa fayyisee. Waaqayyo kana naa godhee ara galatan fayyadamuudhaaf yookiin immoo gaafa muka karoorfatee dhugaa waaqayyooti garuu lafa kana keenyaan immoo gorsana dhowwee bakka isaa yennaan laala ijaanii garuu yeroo inni bira darbu isheedhaan haalli baadhee kan isaanii waaqayyo akka isaanitti irratti naa kennee jedha mucaa kootti raachuu barbaada. Mee harka keessan ol kaasaa. Ani waan baay'ee na dhibu. Daa'imoonni waan kakuudhaan fidu baay'ee babbareedu. Anamma inni maaliif an taa'uu dadhabe ishee dhugaa baatu. Torbees argitaniittu moo torbee lamaan mee argitaniittu dubartii dhagaa baattee galtee mee warri dhugaa ba'umsa jedha geessan. Raajii yeroo darbees dubartii tokkotu waldaa kana dhufe. Namoonni baay'een alaasitti argatu. Jettee dhuftee asii namni hin kadhannee fi dhagaa baattee geessitee mana geesse. Har'a kaasee dhaladha kan ta'u jettee dhagaa manatti galtee asii fuutee waldaadha. Waggaa isaatti dhala baattee dhufe. Mee harka keessa walitti buusaa goofti. Ani waan baay'ee na ajaa'ibu namoonni lafa kana waan waaqayyo isinii hojjete baay'eesa tokko tokko diraamaatti fakkaata. Garuu yeroo tokko tokko waa'ee yaadan. Wanti nuti gatiitti hin baafne waan nutti hin fakkaatu. Sababiin isaa gaafatti dadhabdan beektu daa'ima ishee nan eebbisa. Nuti asii kaaneera. Maqaa isa na waame maqaa Yesuus Kiristoosii. Dhukkubni akka hin dandeenye, rakkinni akka hin dandeenye, qorumsi biyya lafaa kana irratti baay'atu akka hin dandeenye, akkuma ati kakuudhaan ishiidhaa kenne wanti daa'ima wallaaltuu kanaan mormu bara baraan dhiiga walichaan gogseera. Amma dibata kana naanitti corsu dhiiga Yesuusitti geeddaramu dibanne. Dhiiga daa'ima kana foon daa'ima kana bara jiraattu hundumaa dhiiga Yesuus Kiristoosiin amma kaasee hiikeera. Hamaan baroota keessa deemu daa'ima wallaaltuu kana hin danda'in. Maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu sadan tokkummaatiin dibeera dhiiga Yesuusii. Waliin ga'e. Dhaqi bilisa baafee.